الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ثم الصلاة والسلام على سيد ولد آدم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على الإسلام إلى يومنا وإلى يوم القيامة. أما بعد، أحبابي الكرام، أحييكم تحية الإسلام، وهاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجنتانك يا كنغيارة ودبسون سموه في قبسوا لكن يدود سببني أما تدريك أنا في الديفس رب جل وعلا فول لفاكنا إرتي إلمنا ما إيقاومه والدرا دوبان إرقمتوت إرقاتور دبرين ديمي إرقامات أموران بمحمد صلى الله عليه وسلم إرقادك به سوران جلقبا ربين الرتبوس سورة إقراتي. اقرأ جتشون مو دبسي جتشون كناف كان واي دبسا الرتي سغنتاك يقب السيف ودبسون سموه في قبسون بيكم سبربادو دا بل إسانيادو بير دبراني وامك ماكمال جدو reader is leader جد كان يجتشون دبسان هوغانا دا جتشون نما ودبسوتو وهوغانو دندهوان تهير كن كان يوتو دبسني مالي dubbisni ilma namaa uumaa biraa irraa maaliin adda godhaa? Dubbisatti erga seenne hoo maaltu nu barbaachisaa waan jedhu irratti qabxii muraasa dubbachuu barbaada. Dubbisni maali kan jedhu dubbisni furaa beekumsaati. Dubbisni madda beekumsi irraa waraabamu, muka firiin hikmaa irraa guuramu. Dubbisni akka dhuunfaattis, akka ummataattis, akka biyyaattis daandii jijjiiramaati. Garaagarummaan biyyoota guddatanii fi duubatti hafan jidduu jiru aadaa waa dubbisuu isaanii laafuuf jabaachuu qofa. Dubbisni ilma namaa uumaa biraa irraa hoo maaliin adda godhaa kan jedhu dhugaa barbaaduun, beekuuf hawwuun, olaantummaa barbaaduun, wantoota wal madaalchisuu fi kan kana fakkaatan amala ilma namaati. Amaloota isaa kanaaf deebii kennuuf waa dubbisuun dirqama. Hireen kun ilma namaatiif malee bineensotaaf hin kennamu. Kana kan ilma namaa bineensa irraa adda godhuun namni kana hin goone garaagarummaan inni bineensotaan qabu maalidha ree? Kun kana yoo ta'u dubbisatti erga seenne hoo akka firii gaarii argannuuf ulaagaaleen nurraa eegaman maalidha kan jedhu. Dubbisatti erga seenne booda milkaa'uuf wantoonni xiyyeeffannoo itti kennuun si barbaachisan maali? Jalqaba irratti maqaa rabbiitiin jalqabuu qabdu. Maaliif? Wanti tokko sagantaan tokko yookaan amrimmaan fedhayyuu ka maqaa rabbiitiin hin jalqabamin bilaasha waan ta'eef jecha maqaa rabbiitiin jalqabuun dirqama. Wayita dubbistu yaadota sammuu keessa deddeebisuu fi gadi fageenyaan xiinxalaa dubbisi. Wantoota barbaachisoo ta'anii sitti mul'atan mallattoo itti gochaa yookiin yaadannoo qabachaa bira dabi. Kitaaba dubbistu erga filattee booda jalqaba irraa hanga xumuraatti dubbisi. Irra utaalaa dubbisuun faayidaa kitaabichi siif kennu miidha waan ta'eef. Hangam takka qayyabadhe yaada jedhu sammuu keetirraan fageessin. Sagalee gadi qabatanii dubbisuun xiyyeeffannoo kee to'achuuf barbaachisaa ta'uu hin dagatin. Bakka barbaachisaa ta'e irra deebi'uun dubbisi. Bakka hubachuudhaaf si rakkise mallattoo itti gochuudhaan bira darbii nama waan saniin beekumsa qabu gaafadhu. Wayita dubbistu wanta biraa hin dalagin. Xiyyeeffannoon kee kitaabicha dubbistu irratti haa ta'u. Saffisa yookaan ariitii kee laafinaa fi jabina waan dubbistu irratti hundaa'ii jijjiira. Kana jechuun yoo wanti ati dubbistu sun waan ulfaataa ta'e saffisa kee yookaan ariitii kee xiqqeessiitii wanta san hubachuuf yaali. Yoo wanti ati dubbistu ammoo wanta salphaa ta'e ariitii kee dabaluun yeroo keetitti fayyadamuuf yaali.
jecha hiika isaa hin beekne yoo jiraate galmee jechootaa laalladhu. Sammuu kee keessatti yaadannoo qabachaa dubbisi. Wanta dubbiste keessaa cuunfaa isaa baasaa deemuu hin irraanfatin. Dubbisni furaa beekumsaati. Beekumsi furaa waa hundaati. Haa dubbifnuun dhaamsa kiyyaa. Sagantaa kiyyaa sumarratti goolabaa waan na dhageeffattaniif galatoomaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.